Ashamaar kafuuni hordoftoota kiyyaa nagaa keessanii nagaa galataa waaqayyoo isiniin jedha isin akka ragaa taatan abdiin qaba. Warroonni mana kiyyaa faaraa taatan subscribe godhaa, warroonni kun immoo laayikii, sheerii, koomentii yaada keessaniif naa barreessaa isiniin jaalladha isiniin jedha. Har'a maalinni korosoo hojjechuuf korosoodha. Lixiin bukaa'ee xumurame qophaa'ee jira. Maaliifin kan ittiin bukaa'ee roobii fi aannanii isiniin jedha. Roobii aannan qaba. Inna zayitii qaba, baking powderii, kaameraa, wanta addaatii mootii kan ittiin inni bukaa'e. Inna isa kanatti marree foroonii jala galchina jechuudha. Isa san xiqqoo ishee akka inni hin qabanne sibiila kana zayitii diddiimna xiqqoo ishee jechuudha. Akka walitti irratti hin qabanne irratti nafne akkana marree raawwanne foroonii keessa gashina. Baay'ee bareeda, nyaata qallaaliidha. Nyaata yeroo fixuu miti. Bukeessitee fixxee yani amma bukaa'utti eegnee raawwanne isa kanaan marree innu jechuudha. Isiniin jedha. Yeroo keenya qusachuudhaaf baay'ee bareeda. Isa foroonii keessa erga nadheen booda immoo wanta barbaadan qopheessitanii garaa isaa keessa naqxanii hin qophaa'a jechuudha. Baay'ee bareeda. Akkanatti qopheessina jechuudha. Argitanii? Kana almuneemii jala goona kan naannoo irratti sibiilatti gadi hin qabanne. Almuneemii xiqqoo ishee zayitii jala diddiimne jechuudha. Akkanatti qopheessinee raawwannee ittiin mammaarra jechuudha. Kino akkanatti bareechamee tolfamee jira. Isa kana immoo killee bicaa qofa baddaa dibbama jechuudha. Akka bifti isaa bareeduuf gisee foroonii jala seenee bahu bifti isaa akka bareeduuf akkanatti killee kana baddaa isaa dibnaa jechuudha. ከዛ ሰምቱሚ በዳረቲ ተልፍርሲና ጀቹዳ ጥቆሺ ደቂቃ ለማፍ አከና ለፈቴችፍኔ ያመ ጥቆሺን እንኩፍ ጀዱቲ ኤከና ጀቹዳ ከዛም በኋላ ፎሮኒ ጀለጋሽና ጀቹዳ ፎሮኒ ጀለ ደቂቃ ሰዲፍ ሻን አማሻኒ turu danda'a yoo foroonii naayilii qabaate amma lama maaliifin hin turu jechuudha. Naa xiqqoo ishee taa'uu qaba kun amma daqiiqaa lamaaf jechuudha. Lafa qazaan foroonii jala gashina. Ashi amma foroonii jala godhee jira. Isiniin jedha daqiiqaa shaniif xiqqoo hin tura. Daqiiqaa shan booda walitti yaadee binu baay'ee bareeda ta'e baha jechuudha. Namatti tola. Wajjumaan haa daawwannu wajjin daawwadhaa isiniin jedha. Ashee hordoftoota kiyyaa bahee jira kinooyi isiniin jedha. Ho'aadha bahee jira.
isiniin jedha. Kuni bataataa ujjubunii killee wanta barbaadde wajjiniin keessa gochuu dandeessu jechuudha. bitanii akkanatti baha. akkanatti jubunii keessa dibneera. Wanne chipsidha kuni waan bataataa jarri jedhu jechuudha. Chipsidha caccabsinee jechuudha. Ashi xumureen jira isiniin jedha. Sa'aatiin fixu nyaata sa'aatii daqiiqaa gimmaasha ga'u keessatti mukaa'uudhaaf daqiiqaa gimmaasha. Baay'ee bareedaadha, namatti tola isiniin jedha. Korosoon gosa baay'eedhaan hojjechuu dandeenya isiniin jedha. Baay'ee bareedaadha, viidiyoo namatti toluudha. Yoo isinitti tole laayikii godhaadha. Ana natti tolee jira, nyaata baay'ee jaalladhuudha. Nyaata yeroo hin fixne isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Isiniin jedha yeroo tokko yoo yeroo keenya jarri nu jajjarsi akkana yeroo qabaachuu baanne nyaata qallaalii salphaa akkana hojjechuu dandeenya. Baay'ee bareedaadha, nyaata namatti tolu. Maaliifii mukeessanii lafa goonee waan biraa hojjenne kan immoo marree foronii keessa goonee kalcaan sammoo damoonna qopheeffannee keessa naqne foronii keessa erga bahee foronii jala deebi'een galu. Akkamatti keessumatti nyaanni wanta qopheeffame inqulaalii affeellee adda kukkunnee jubunii keessa naqnee waan garaagaraa jechuudha. Baay'ee bareedaadha isiniin jedha. Viidiyoon kun osoo tolee laayikii godhaa. Warroonni viidiyoo kiyya karaa sabskiraayibii godhaa. Jajjabeessaa warra dandeessan immoo sheer naa godhaa isiniin jedha. Yaada keessan koomantii isiniin jaalladha. Horaa bulaa. Baay'ee baay'ee.